Sagantaan Premeir England bara dorgommii 2024-25 har'a bahee jira. Liigichi jimaata hagayya 16 bara 2024 tapha Manchester United Old Trafford Fulham keessummeessuun eegalama. Torbee jalqabaa liigichaatiin shaampiyooniin dorgommichaa Manchester City dirree fiitinlatti Chelsea wajjin Stamford Bridgetti yoo taphatu barana liigichatti kan guddate Ipswich Town ammoo Liverpool ni simata. Sadarkaa lammaffaan kan goolabe Arsenal Wolverhampton Aston Villa ammoo dirree fiitinlatti West Ham United wajjin ni taphatu. Championship England irraa kan ol guddatan Southampton Newcastle United Leicester City ammoo Tottenham Hotspur wajjin taphachuun bara dorgommichaa eegalu. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiola fi kan Arsenal Mikel Arteta bara dorgommii 2024-25 keessa morkiin liigichaan godhanis gamanmaan ni eegama. Bakka Jurgen Klopp kan bu'an Arne Slot ammoo malamalteen taphaasaan fayyadamnis gamanmaan ni eegama. Sergio Ramos walii Sevilla wajjin gargar bahuudhaaf murteessee jira. Kan darbeera David'aan kilaba ijoollummaa isaa Sevillaadhaaf kan mallatteesse taphataan sarreetsaa Sergio Ramos ammas yeroo lammaffaadhaaf Sevilla wajjin gargar bahuudhaaf murteesse. Bara dorgommii xumurame kana taphoota 37 irratti kilabichaaf yoo taphatu Sevillaan La Liga Spain sadarkaa 14ffaatiin goolabe. Sevilla Ramos kilabicha wajjin akka turuudhaaf fedhii qabaatus umurii 38 irratti kan argamu Sergio Ramos garuu haala kilabicha keessa jirutti gammadaa wanta hin taaneef Sevilla wajjin gargar bahuudhaaf murteessuun isaa gabaafamee jira. Ramos har'a pirezidaantii Sevilla Jose Maria del Nido Carrasco wajjin Stadio Ramos Sanchez Pizjuanitti erga waliin turanii booda ibsa waloonii kennu jedhamee eegama. Sergio Ramos gurraandhala bara 2004 taphasaa jalqabaa Sevillaadhaaf yoo taphatu 2005 ammoo Euro miliyoona 27 Real Madridiif mallatteessee ture. Real Madrid wajjin waancaa La Liga Spain, Champions League Europa Free fi waancawwan biroo erga argatee booda 2021 ammoo Paris Saint-Germain mallatteesse. PSG wajjin ammoo waancaa liigii France lama erga argatee booda gana darbee kilaba ijoollummaa isaa Sevillaatti deebi'us waggaa tokko booda kilabichaan gargar bahuudhaaf murteessee jira. Ramos garee biyyaalessa Spain wajjin bara 2008 fi 2012 waancaa Awurooppaa yoo fudhatu 2010 ammoo yuuti waancaa addunyaatiin shaampiyoonii jira. Ramos maqaan isaa kilaboota Ameerikaa Major League Soccer fi kan Saudi Arabiyaa wajjin ka'atiin akka jiru Spain gabaasee jira. Waancaa Awurooppaatiin France injifannoodhaan yoo eegaltu Kylian Mbappén miidhamaan dirree bahe. Federeeshiniin kubbaa miilaa France ammoo Kylian Mbappén yaaliin baqaqsanii yaaluu akka isa hin barbaachisne beeksisee jira. Sadarkaa fiifaan addunyaarraa jajjaan baasuun sadaffaa irratti kan argamtu Beeljiyeem osoo hin eeggamin biyya sadarkaa 45 caaltu Slovaakiyaadhaan mo'atamtee jirti. Dabalan isaa kunooti. Jimaata darbee kan eegale waancaan Awurooppaa bara 2024 kaleessa immoo taphoota sadii Ramaddiidaa fi Eerraa keessummeessuudhaan oolee. Ramaddiidaarraa tilmaama shaampiyoonummaa kan argatte France kaleessa Dusseldorfitti biyya Ralf Rangnickiin leenjitu Oostiriyaan koramtus qabxii sadii argattee dirree dhaabatte. Shaampiyoonni addunyaa bara 2018 France kubbaa Kylian Mbappén hiroota garee isaatiif mijeessuuf gara goolii Oostiriyaatti dhiite Maximilian Vober daqiiqaa 38 irratti garee ofirratti galcheen of zero infatte. Tapha kanaan gama Fransiin Marcus Thuram, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé fi Olivier Giroud carraawwan goolii ta'uu malan argatanii garuu osoo hin fayyadamin hafan. Taphaawwataa biyyoonni lamaanuu goolii walirratti galchuudhaaf carraaqaa turan kanaan Oostiriyaanis tapha deebisanii hubuutiin goolii galchuuf yaaltus osoo hin milkaa'in hafte. Waggoota lama booda garee biyyaalessa Fransitti kan deebi'e taphataan duraanii sarara gidduu Leicester City fi Chelsea N'Golo Kanteen ga'umsa jajamu agarsiisuun taphataa cimaa taphichaa jedhamuun badhaafame. Addunyaan kun harka 70 bishaaniin yoo uffifamte harka 30 immoo N'Golo Kanteetu uffisaan yaada namoonni ga'umsa N'Golo Kanteen dirree kubbaa miilaa keessatti agarsiisuu dinqisiifachuuf itti fayyadamanidha. Amma liigii Saudi Arabiyaa keessatti Al Ittihadiif taphachaa kan jiru N'Golo Kanteen garee biyyaalessa Fransitti deebi'uu fi deeggartoonni maqaa kaawwamanii nafaarsutti gammadee jira jechuun galateeffate. Xumura taphichaarra dursaan taphattoota France Kylian Mbappén miidhama funyaan isaarra gaheen waan dhiigeef Olivier Giroudtiin jijjiiramee dirree bahe. Ibsaa federeeshiniin kubbaa miilaa France baasin ammoo Mbappén funyaan isaa cabuun miidhama isa mudateef hospitaala geessamus yaaliin baqaqsanii wal'aanuu wanti isaan barbaachisneef gara kaampii garee biyyaalessa Fransitti deebi'uu beeksise. Tapha France jimaata Neezerlaandis wajjin qabduuf taphachuu fi dhiisuunsaa wanti barame akka hin jirre leenjisaan garichaa Didier Deschamps himanii jiru. Gara taphaatti kan deebi'u taanaan garuu maaskii uffatee taphachuuf dirqamuun isaa hin oolu. Miidhamni Kylian Mbappé mudate kun immoo yeroo sadaffaaf shaampiyoonii Awurooppaa ta'uuf gara Jarman kan malee garee biyyaalessa France irratti dhiibbaa qabaachuunsaa akka hin oolle ni eegama. Oh, it's given away, and this could be really costly for Belgium. Good save, Castile doesn't stop the second one though.
Taphaatiin ramaddii irraa Frankfurtitti biyya sadarkaa Mishanin caaltu Slovakia wajjin kan taphatte biyya addunyaarraa Argentina fi France taanuun sadarkaa sadaffaa irratti argamtu Belgium goolii 1-0dhaan mo'atamte. Ivan Shranzi goolii daqiiqaa 7ffaa irratti galcheen biyyi xiqqoon Slovakiyaan Belgium moon injifannoo olaanaa galmeessiste. Tapha kanaan carraawwan goolii hedduu argatee osoo hin fayyadamin kan hafe Romelu Lukakuun Belgiumiif goolii 2 galchuus kan duraa taphaan ala kan lammataa immoo kubbaa Jesse kan kenne Leon Pendan kubbaa harkaan tuqee jira jedhamuun viidiyoo assistant referee'n jalaa qabame. Belgium erga Roberto Martinez wajjin gargar ba'uudhaan Domenico Tedescotti leenjoo eegalte. Taphoota 15 booda yeroo jalqabaatiif mo'atamuu isheeti. Murtee viidiyoo assistant referee'tti aaruu kan hime leenjisaan garee biyyaalessa Belgium Domenico Tedescoon osoo injifannee jirra ta'ee waan baay'ee dubbachuun danda'a amma garuu homaa dubbachuun barbaadu. Murtee VAR immoo amannee fudhachuu qabna jedhe. Romelu Lukakuun immoo akkamiin goolii galchuu akka danda'u ani ittiin himu innumtuu ni beekanis yaada Domenico Tedescotti. Leenjisaan garee biyyaalessaa Slovakia Francisco Calzonan biyyoonni fi garee xixiqqoon hojjennaan fooyya'uu fi garee gurguddoo rakkoo keessa galchuu danda'u. Nutis carraa arganne kanatti fayyadamnee ramaddii keenyarraa darbuuf hojjenna jedhan. Ukraine's error punished emphatically. Ramadduma kanarraa Ukraine wajjin kan taphatte Romaaniyaan goolii 3-0 injifatte. Nicola Estansiu, Razvan Marini fi Denis Dragus taphattoota gooliiwwan 3 Romaaniyaaf galchanidha. Romaaniyaan taphoota waancaa Awurooppaa 17 hanga onaa taphatte keessaa kan Ukraine moote injifannoo lammaffaa ta'uun yoo galmaa'uuf erga waancaa Awurooppaa bara 2000 England goolii 3-2 injifatte as immoo injifannoo jalqabaa waggoota 24 booda dorgommichaan galmeessiteedha. Tapha ramaddii lammaffaan Belgium, Romaaniyaa, Slovakiyaan ammoo Ukraine wajjin taphatu. Amma suduma waancaa Awurooppaa kana keessa osoo hin baane ramaddii faadhaan har'a halkan sa'aatii 4 irraa eegaluudhaan biyyi Cristiano Ronaldo Portugal Republika Czech wajjin ni taphatti. Har'uma ramaddii kanarraa Tarkiyyeen sa'a 1 irraa eegaluudhaan biyya yeroo jalqabaatiif waancaa Awurooppaa irratti hirmaattu Joorjiyaa wajjin kan taphattu ni ta'a. Abdurrahmaan Amintu qindeesse. Now it's Schick from range. Oh, it is a thrilling goal. It is one of the great Euro goals. Waancaa Awurooppaa ramaddii faatiin shaampiyooniin Awurooppaa 2016 Portugal biyyoota akka Tarkiyyee, Joorjiyaa fi Riippaabilika Cheek waliin ramadamte. Taphoonni ramaddii marsaan jalqabaa Portugal, Riippaabilika Cheek, Turkiin Joorjiyaa waliin taphachuun goolabama. Biyyiti Kiristaanoo Roonaaldoo Portugaalii fi Tarkiyyeen ammoo biyyoota ramaddii kana keessa eeggamanidha. Portugal biyyoota akka Ingilaandii, Firaansi, Jarmanii fi Ispeenitti aanuudhaan shanaffaa irratti biyya tilmaama shaampiyoonii ta'uu argatteedha. Kiristaanoo Roonaaldoo garichaaf taphachuu erga eegalee yeroo ja'affaaf waancaa Awurooppaa irratti hirmaachaa kan jirtu Portugal tapha jalqabaa waancaa Awurooppaa 2024 Riippaabilika Cheek waliin taphatti. Portugal ramaddii irraa sadarkaa tokkoffaan xumurtii tilmaama jedhus argattee jirti. Waancaa Awurooppaatiin erga bara 1996 biyyoonni lamaan taphaaf raffaa isaanii waliin taphachuu fi waggoota 28 keessatti Itiilii fi Ispeen yeroo 5 waancaa Awurooppaa irratti waliin taphatan qofatu. Portugalii fi Riippaabilika Cheek caalaa taphoota hedduu waliin morkate. Itiilii fi Ispeen kan bara kana waliin ramadaman waancaa Awurooppaatiin si'a ja'affaadha. Portugal waggoottan 20 darban Kiristaanoo Roonaaldootiin durfama. Taphoota Riippaabilika Cheek waliin taphatte hundaanuu injifachuun olaantummaa qabdi. Cheek dorgommii hundaan taphoota 4 dhiyoo Portugal waliin taphatteen yoo mo'amtu waliin 10 irratti galuun tokko qofa galchite. Waancaa Awurooppaa 8 walitti aansuun hirmaachaa kan jirtu Portugal dorgommii bara kanaatiif darbuudhaaf taphoota gulaallee hundaa biyya injifatteedha. Biyyattiin gooliiwwan 36 garee faallaa irratti galchuun goolii 2 qofa yoo keessummeessitu Riippaabilika Cheekiif qormaata taatiif eeggamti. Gama biraatiin gareen Portugal ittiin ijaaramtes waancaa Awurooppaaf kan morkachiisu akka ta'e xiinxalli kana dura bahe ni akeeka. Taphattoonni muuxannoo yeroo dheeraa qaban Roonaaldoo fi Peppeen waancaa Awurooppaa lammaffaa isaanii milkeeffatanii tapha dhaabuu barbaadu. Bruno Fernandesii fi Bernardo Silva sarara jidduu irratti taphattoota biyyattiin itti abdatteedha. It's Ronaldo.
He does it again. Taphataan sarara fuulduraa Riippaabilika Cheek Paatrik Cheek Poorchugaal garee tooftaa taphaatiin beekamuudha. Kunis ta'ee garuu nutis hanga isaan kubbaa to'atanii yeroo kennuufi hin qabnu jedheera. Kan sarara ittisaa Toomaas Vilichik ammoo osoon tooftaa Roonaaldoo ittiin ittisan kan beeku ta'ee odeeffannoo kana namaaf qooduuf maallaqa guddaatti gurgura ture. Inni garuu taphataa malli isaa namaaf hin galleedha jedheera. Ati akka barbaaddetti qophaa'ii taphattoonni akka isaa sekondii muraasa jidduutti mala sitti baasu jedheera. Taphataan sarara ittisaa qarqaraa Poorchugaal Kaanseeloon taphataa sarara fuulduraa akka Roonaaldootti umrii dheeraa biyya tajaajila hin agarree. Kun ammoo cimee waan hojjeteef jechuun ammas abdii irraa qabu himeera. Leenjisaan Poorchugaal Rooberto Maartineez leenjisaa taphattootatti dhiyaachuun beekaman yoo ta'u, taphattoonni Poorchugaal isaaniin leenji'utti gammachuu akka qaban Kaanseeloon himeera. Taphattoonni Riippaabilika Cheek hojjaan deddeeroo yoo ta'an Poorchugaal kubbaa to'achuu irratti hojjechuu qabdi jedhame. Taphataan Riippaabilika Cheek biraa Toomaas Hoolis ammoo hanga kubbaa miilaa taphachuu eegalee tapha Roonaaldoo ilaalaa ture. Faallaa isaa taatee taphachuun abjuudha. Tapha kanas hawwiin eegaa jira jedhe. Tapha ramaddii birootiin Tarkiyyeen Joorjiyaa waliin taphatti. Turkiin dorgommii kanaaf biyya dursitee darbiteedha. Garuu waancaa Awurooppaa 2020tiin taphoota ramaddii sadanuu mo'amuun dursitee dorgommicha keessaa yoo baatu bara kana seenaa wal fakkaataa akka irra hin deebineef morkatti. Taphataa muuxannoo qabu Hakaan Chaanaagoloo fi dargaggeessa abdii egeree garichaa ta'ee Ardaa Guulaar garicha keessaa kan qabdu Turkiin ramaddii ishee irraa darbuuf morkii cimaatu ishee eeggata. From range! Oh, it is a thrilling goal! It is one of the great Euro goals! It's Patrick Schick! Unbelievable!